Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee video haaraa walitti deebine inshallah. Aga gama video deemneen duratti warra video kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Warra amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Har'a ammoo dibata fuulaa bareedaa fuula keenya yoo finniisi nutti ba'e nurraa balleessu bakka finniisi nutti ba'e nu gugurraacha isanillee nurraa qulqulleessu san malallee waan adaadii fuula irratti nu ba'u ka fuula keenya kan goggogu kanuuf laaffisu rakkinnuma fuulaa hunda yoo jennellee humaa miti maadiyaatiif illee yoo mokkoranillee bareedaa natti fakkaata dibata bareedaadha hedduu tokko fuula qulqulleessa wanta narraa hojjedhu kunoo akkuma sitti argitan kuni qassila qassila kana video as dura hojjedhee jira video as dura hojjedhee irratti gaafii baay'eetu naa dhihaate qassilli maaliidha eessatti argama qassilli hinnaadha moo hinnaadhaan garagaraa jettanii gaafii baay'ee na gaafattanii gaafiin gaafas ka'ee eegammaatti iyyuu hin dhaabannee hagammaatti iyyuu gaafatamaa jira qansila jechuun isa kana beekuu yoo barbaaddan ammoo viidiyoo kophatti qansilli maaliidha eessatti argama ka jedhu waa'ee qassilaa hunda isaatiiyyuu hojjedhee jira duuba deebi'aatii ilaalaa viidiyoo liinkii isaatiillee viidiyoo jala isinii kaa'a inshaallaa qassila jechuun isa kana hedduu tokko fuula bareecha hojjechuudhaaf wanti na barbaachisu asuma akkuma sitti argitan daa'imaa aannanii fi olive oil zayti zaytuuna jechuudha olive oil fayyadama sadeen qassila kan waliin afurii kan wajjitti dabalee itti fayyadama bakka aannanii kana ammoo yoo maal jedhama rose water yoo argattan hedduu tokko bareedaadha isaanii yoo hojjettan anis argatuu hin dandeenye kanaaf aanan wajjin hojjedha mayyal wardaa moo may wardii moo maal jedhama dhiifama arabiffaan akkasumatti fakkaate rose water bishaan roozii jechuudha yoo isa argattan isaan fayyadamaadha qansila guma yeroo takka dibata fuula naga maankaa takkaaf gimmaashatti godhadhee jira daa'imallee maankuma takkatti godhe daa'imiyyuu maankaa irraan ta'a olaana irraa utaalee gadi bu'a waan qansilli jala jiruufi olive oil illee akkasuma maankaa takkatti godha bakka aannanii isin yoo argattan bishaan rose water san fayyadamaadha hedduu tokko fuula qulqulleessaa hin bareechaa hin laaffisaa namatti tola baay'ee tokko namatti tola aannan nagana wanti jedhamu hin jiru haguma isin ga'u xiqqoo laaltanii ittiin laaffifattanii haga isin ga'u takka sadeen isaa kana sirritti haganni wal seenee bifa tokko godhatee furdatutti sirritti wal seensisa qassillu kun viidiyoo gaafa dheengaddaa hojjedhe irratti ijoolleen hedduun maqaa isaanii naa himanii jirani arabiffaanillee maal jedhama jettanii hedduu tokko na gaafattanii jirtanii arabiffaanii zamiyyee hiriyaatiyyaa hedduu jaalladha isii gaafadhee madaamii isii gaafattee qussa'aa jetteen jirti qussaa yookiin qussa'aa jedhama arabiffaanii madaamii gaafattee itti himte oromiffaanillee as dura komantii namni baay'een naaf barreesse afduuba deebi'ee komantii dubbisee maqaa isaa irraa barreeffadhe takka obboleettiin tiyya takka biyya keenyatti handoodee jedhama jettee jirti obboleettiin tiyya takkas qurquraa jedhama karaa naannoo arsii kanatti nuti qurquraa jenneen yaamnaa jettee jirti isuma qansiluma kana moo isaa miti ammoo maqaa biyya keenyatti maal akka jedhaman hin beeku naannoo oromiyaa garagaraa keessatti takka handoodee jennaan jettee jirti takka ammoo qurquraa jennaan jettee jirti sani malillee obboleettiin tiyya takkallee ani hin beekaa naannoo gara finfinnee kanatti qaamaanillee hin dhiqatanii rifeensaanillee hin dhiqatanii sani malillee nama du'e reeffa isaatiiyyuu hin qulqulleessedhan ittiin dhiqan jettee naaf himtee jirti ta handoodee jettee naaf himte tunis gara biyya keenyaa kanatti dubartii deettetu afaan dhiqataa jettee jirti dhuguma isa moo isaa miti ani hin beeku faayidaa guddaa qaba yoo ka isa ta'u ta'e biyya garagaraatti akkaataa garagaraatiin itti fayyadaman jechuudha ani ammoo fuuluma kanatti fayyadamanii fi rifeensallee itti fayyadaman lamaanuma san beekaa yoo ka tokko ta'u jecha yoo tokko ka ta'u ta'e muki kana fakkaata ammoo dibataa isin agarsiisa inshallah fuula kiyyaa saamunaadhaan dhiqadhee qulqulleeffadhee jira jalqaba jechuudha
hojjedhes kana fakkaata. Isa kana fuudhee fuula kiyya irratti sirriitti rigee bakka maraa wal geessaa fuula sirriitti massaajii godha. Ija jala bakka sin gurraacha'e yoo jiraate si fuula kana wanta irratti bahe hundayyuu akka finniisaa bakka finniisitti ba'ee gurraacha'ee fuula kana kan goggogee wanta adaadii wayii nurratti baasu hunda isaatiyyuu dhiqee irraa qulqulleessa akka saamunaa uumamaati. Naachuraal sooppii jedhaniini akka saamunaa uumamaati. Fuula kan in laaffisallee moisturaayizii godhaa hin dhiqaa hin bareechaa fuula aduun ta'ee qorraan wanta adda addaatiin walitti butamee akka walitti shuntur jedhee akka fuula osoo hin gahine dulloomuudhaaf ta'u walitti butamullee dhiqee diriirsa hin bareecha fuula hedduu tokko qulqulleessaatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma amma argitan kanaan bakka hunda isaatiyyuu rigee sirriitti fuula kiyya eega wal geesseen booda karaa hafee eegasii fuularra dibadha. Ani yeroo hedduu ija jala gurraacha'uu kanatu na dhiba. Haadha ijoolleeti hirriba guddaa rafu yeroo baay'ee saniif ija jala gurraacha'uudhaan na rakkisa. Kana fakkaata kunoo. Karaa hafe ammoo gubbaa fuularra dibee bakka hundayyuu wal geesse akkanatti haga inni gogu takka eegaa haga feetan tursiisuu dandeettanii garuu daqiiqaa 30 irraa achi booda haga inni isinirra gogu yoo isinitti tole tursiisuu dandeettan jechuudha. Kana fakkaata wayitanni gogee walitti deebina. Kinoo gogee kana fakkaata. Akkanatti suuta amma fuula kiyyarraa qabee suuta fuula kiyyarraa guura. Akkanayyoo amma deemee karii qadhu ta'ee dafeenarraan ba'u fuula kiyyarratti mucucuq jedhee bishaan dafeenarraan baasu. Kanaaf fuula kiyya suuta akkanatti irraa ququncisa jechuudha haga danda'e tokko. Tiishii qulqulluu fudhadhee yookaan sooftii isaan fuula kiyyaan ofirraa duguugaa haga danda'e tokko. Itti fayyadamaa isiniin jedha hedduu tokko bareedaadha. Asumaan ammoo maqaa isaa kan Oromiffaan naaf barreeftan irra deebi'ee akkan dogongorreef ilaala jedhee komentii isin naaf barreeftan keessa deemee dubbise. Hedduu tokko namatti tola nama gammachiisa namatti toltanii baay'ee tokko achi jalatti taphattanii na jaallachuun alatti ofiifillee akka malee wal jaallattanii obboleewwan babbareedoo wal jaallatu as keessaa qabaa guddaa waliin taphattan komentiin keessan hedduu tokko nama taphachiisa. Galatoomaa isiniin jedha akkanumatti wal faana haa turru inshaallah. Kun akkuma argitan fuula kiyya bakka hunda isaatu haga danda'e tokko irraa duguugee fixee jira. Amma booda yoo dhiqadheellee fuularratti mucucuq jedhee nan dhibu. Haala kanaan irraa qulqulleessaa fuulli ammayyuu ifee bareedaa kana. Itti fayyadama faayidaa bareedaa irraa argattanii amma immoo ofirraa dhiqaa. Saamunaadhaan ofirraan dhiquu amma bishaan qofaan ofirraa dhiqaa wayita jalqaba reeftana hagan dibatiin dura saamunaadhaan fuula kiyya dhiqadhee waan jiruufi amma bishaan qofaan ofirraa dhiqa jechuudha. Kana fakkaataa fuula kiyya dhiqadhee walitti deebina inshaallah. Kinoo fuula kiyya dhiqadhee fuulli kiyya qulqulluu bareedaa kana akkuma isin argitanii lallaafee jira. Homa takkan dibanne bishaan qofaan ofirraa dhiqe. Kunoo harkiyyalleen qulqulluu kana. Bishaan malee homa takkan dibanne fuulli naaf qulqullaahee bareedee ifee lallaafee jira. Hedduu tokko bareedaadha kana fakkaataa yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadha akka irraa fayyadamaniifi. Warri maadiyaatiin fuularratti sin bahee sinarraa baduu didee sin rakkiseefillee sin dhibeefillee itti fayyadamaa isiniin jedha. Fuula dhiqee qulqulleessee bareecha waan ta'eef sinirraa balleessuu hin oolu. Fuularratti miidhaa tokkochayyuu hin geessu faayidaa guddaa kennaafi ammoo faayidaa isaatu caalaa miidhaa tokkochayyuu hin qabu itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana fakkaataa yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadha akka irraa fayyadamaniif. Gaafillee yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'a. Yaada yoo qabaattanis naaf barreessaa walirraa barannaa wal barsiifna inshaallah. Kana fakkaataa irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.